manni kun immoo manni kun saayinasiin rakkisaadha. Iddoo amma keessa bulaa yeroo jechuudha. Manni kun magaalaa Adamaatti buqqa'ee yeroodhaaf iddoo amma keessa bulaa jiru jechuudha. Mana yeroo iddoo itti nyaata bilcheeffannee keessa bullu rakkachaa jira waan ta'eef haala akkasii kanaan bakkee ciisichaa dhabee rakkachaa jira. Saayinasiin rakkisaadha. Qilleensa itti barbuu dadhabee yeroodhaaf akkasitti jiraachaa jira. Akkasitti mana jireenya koo keessa magaalaa Adaamaa naannoo Mogoroo iddoo addaa jedhamu iddoo kiloodariin nan tuqne bilookii lammaffaarra jira meetira 40 darbee oduma yaadamin ani wanti ta'ellee ta'ee akkasitti mana kana keessa jiraachuu kiyya akka beektan jechuu barbaada. Akkasittiin jira. Meeshaaleen kiyya baay'een akkasitti faca'ee badee jira. Meeshaan kun immoo kilaasii kana keessa jira. Bifa magaazanaatiin keessatti guuramee jira. Amma akkasitti jira jechuudha meeshaan kiyya. Bakka teechisnu nu dhabnee manni kun mana meeshaati jechuudha. Manni kun mana konkolaataa Isuuzuu tokko feenee meeshaa keessatti teechifannee jechuudha. Mana jireenyaa kee keessaa buqqa'een jiruun kiyya kana taate boru wanti kun seeraa ta'ee darbee yaada. Waan kana hundumaa argadhaa. Magaalaa Adaamaa waggaa 18 ol hojii aartii keessatti hojjechaa ture. Kitaaba koo 2 maxxanse. Albeema koo tokko bara 2000 hojjedhe. Albeemni koo lammaffaan % 30 irra jira. Diraamaa raadiyoo waggaa 5 ol barreesse saba kiyyaaf fuula 1000 ol dabarsaa ture. Seenaa biyya kanaa keessatti waan hanga namni hojjetu hojjedhee nama na deeggaru nama na tumsu abbootii qabeenyas namoota sirna irra jiranis ijaan arguu na dadhabanii akkasitti na daddarbanii mana kanaa kana keessa na carraa mana gaarii keessa na buqqisanii qabeenya koo keessa na buqqisanii qabeenyas na dhabsiisanii carraa akkanaatiif na laatanii boru seenaa ta'ee darbaa ilmaan isaanii siree gaarii irra ciisaa anis mucaan kiyyas akkasitti rakkachaa meeshaan walitti qabaa baanis akkasitti rakkachaa. Egaa bishaan kan arguu dandeessan mana ciree furmaataa yeroo na buqqisan 7 dura walitti qabamee waan tokko badeetti facaasaa akkasitti jirra jechuudha. Carraan kiyya kana ta'uu ishiitti ani akka kiyyatti hawaasa waliin buqqee akkasitti rakkachuu kiyyatti baay'een gammada. Daa'imni koo immoo akkasitti na waliin rakkachuu isaatti baay'een gaddaa. Meeshaalee garaagaraa kun teessoowwan kun kan mana ciree furmaataati. Teessoowwan meeshaalee baay'een konkolaataa Isuuzuu biraa fe'amee magaalaa Adaamaa dallaan nama dhuunfaa keessatti badeetti faca'eera. Egaa haala kanarra hin jira jechuudha. Warra akkasitti na buqqistanii jireenya na dhokkitan galatooma ulfaadhaa waan naa hiree hin dhabu. Isin immoo hiree kiyya kana godhuu keessanitti hiree ilmaan keessanii waan godhu waaqa harkaa qaba jechuu barbaada. Teessoowwan kunoo kan mana ciree furmaataa akkasitti yeroo duraan itti hojjetaa ture walitti qabamee jirudha. Amma haala kanarra hin jira. Kun iddoo meeshaaleen muraasni kiyyatti taa'ee jirudha jechuudha. Akkasitti jira meeshaaleen kiyya mana kanaa keessa jira. Haa galatoom warri na buqqise.